Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan qophii bashannana Shaggar Studio irraa isiniif darbaa jirudha. Maarree qopheessuun kan isin faana turu an Shaggeedha. Keessummaa adda tokkos qabadhee asitti argamee jira. Keessummaa koo waliin turtii gaarii isiniin jedha. Tolee maqaa kee irraa naaf eegali. Maqaan koo Amsaalaqaa Burraaqaa. Ijoollee hagam qabda? Ijoollee meeqa ijoollee? Tolee irraa dabarru ijoolleen kee yeroo qayyabatan ni qayyabachiiftaa? Nan jeeqa. Dhugaatii alkoolii ni dhugdaa? Nan habbuuqa. Sirba keessaa kamtu si bashannansiisa? Sirba keessaa saaqi saanqa. Sirba kana eenyuun ni sirbee? Sirba kana kan sirbe ittiiqa. Nyaata aadaa keessaa maal jaallatta? Marqaa baay'een jaalladha. Marqaa. Galgala waan ho'aa maal dhugdaa? Mooqa. Kan itti baay'ee sodaattu maali? Waaqa. Haati warraa kee dhugaatii maalii dhuguu jaallatti? Corroqa. Maaliif haadha manaa kee corroqa obaasta? Walii galteen qabda moo? Na caqacaqti nan caqacaqa. Abbaan manaa yeroo alarra oolee manatti galu adda haadha manaa isaa keessa dhungatee jaalala ishiif qabu sitti agarsiisa. Ati adda haadha manaa kee dhungattee beektaa? Nan hanqooqa. Maaliif na hanqooqa jettee yoo ishiin si lolte hoo? Nan haqaaqa. Yoo ishiin iyyitee qaama seeraa sitti waamte hoo? Nan miliqa. Mee wanti lubbuu kee caala jaallattu maali? Mallaqa. Akkam jimaani qaamta? Nan hashaqa. Tolee gaamsa laqa jijjiiramni amma Oromiyaa keessa dhufe kun jijjiirama akkamiiti jettee yaadda? Jijjiiramni amma Oromiyaa keessatti dhufe jijjiirama maqaa. Kan itti baay'ee jibbitu maali? Kan ani baay'ee jibbu haqa.